fuudhee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqee show torbaniin toora saatalaayitii gadaa bilisummaa Facebook YouTubein kan isin bira geessu sagantaa gingilchaati. Gingilchaan keenya har'a marsaa 46 guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jeneraaltichi kun qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Sagantaa keenya akkuma kanaan dura sponsora gochuun kan nu cinaa dhaabbataa jiran Goobanaa and Associate guddaa isin galateeffanna. Waggoota 18 oliif hojii abukaatummaa amanamummaa fi qulqullinaan hojjechuun maamiltoota isaa biratti beekamtii fi jaallatamummaa guddaa kan gonfate Goobanaa and Associate waajjira damee magaalaa Charlotte North Carolinaatti banachuu isaa gammachuu guddaan isiniif ibsa. Dhimma balaa xiyyaaraa, dhimma balaa konkolaataa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii akkasumas dhimma yakkaa yoo qabaatan yaaddoo tokko malee nuquunnamuu dandeessu. Lakkoofsi bilbila keenyaa 1-888 Goobanaa 5 yookaan 1-888-462-3625 irratti yoo bilbiltan nu argachuu dandeessu. Odeeffannoo dabalataa fuulli websaayitii keenya www.goobanaa-law.com irratti nu quunnamuu dandeessu. Goobanaa and Associates. Goobanaa and Associates guddaa isin galateeffanna. Sagantaa keenya guyyaa har'aa kana sponsora gochuu keessaniif galataaf ulfina guddaa qabdu. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa isteeta feetan magaalaa feetan keessa yoo jiraatan abukaatoo yoo barbaaddan waan tokko hin dhiphatinaa muuxannoo waggaa 18 ol qabu. Balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii, dhimma yakkaa kamiifiyyuu lakkoofsi bilbila Goobanaa and Associates 1888 Goobanaa 5 yookiis 1888-462-3625. Odeeffannoo dabalataatiif fuulli websaayitii isaanii www.goobanaa-law.com. Gingilchaa kiyya marsaa 46 guyyaa har'aa fudhadhee dhufe totooniin darbeen dura dargaggoota qaxalee qeerroo Oromoo lama galateeffachuu barbaada. Isaan keessas tokkoffaa irratti kan argamu Baakkoo Sheekkisaa naaf isaa walleenni jedhu xiqqoobsee sin dhaggeeffachiisa. Ati gonna laltu garte ija keesaan ifkasa lafute gaarbana keesaan yoo si arku baadhe seena mana keesaan lubbuna dhawwatti maama isumaan feesaan ugasannaa galtee jiru tosa keesaan si ali jiraadhu shage har keesaan kombala naa dhabu si gama dhageesaan si malata bira eenyuni odeesaan si ala jiraachuu logo dhekiyyeesaan bakka ati jirreessa eenyu ma'eesaan silaa si arkadhe waa usee callisa huggas tofaa ka'een si waliin kallisa hammaa harkabseen kuu isa arkaa ciisaa shagee Oromoo keessaan ati na dhageesaan dandafina kottu maama si ala qilleensaan. Jaarsummaan natti xabate malee silaa ol ka'een turree koo gadi buuseen quba koo walitti dheen shaphin godhan ture garuu jaarsarraan bareedu wallichi garuu baay'ee namatti tola. Baay'ee natti gammadee Baakkoo Sheekkisaa hedduu galatoomi ulfaadhu. Gurbaa kana yeroo dheeraadhaafan beekaa Minisootaa keessa jiraata. Sagaleensaa kennaansaa adda. Kennaansaa baay'ee adda. Baay'ee namatti tola. Weelluunsaa viidiyoon isaa qulqullinni viidiyoo isaati hundisaa wanti hafeen jiru kun sadarkaa artii Oromoo guddisuudha. Yeroo ammaa hip hop addunyaa irratti baay'ee beekamaadha. Oromoon kana keessaayis dhabamuu qabu. Artiin keenya karuma fedheen iyyuu kara barbaaden reegeedhaan raagaadhaan waanuma barbaaden yoo hojjetame afaanni Oromoo afaan addunyaa wajjin wal gituudha. Afaanni Oromoo bakka dhaqe hundumaatti fiitii gochuu danda'a. Kanammoo eeyuutu nutti agarsiise Baakkoo nutti agarsiiseera. Gurbaa kana baay'ee galateeffachuun barbaada. Walleen isaas bareedaadha. Viidiyoon isaas baay'ee bareedaadha. Garuu akka bareedina isaatii kanatti ilaalamaa hin jiru. Artiin Oromoo kuni artistoota biraa wanti hafaa jiru hin jiru. Rakkoon kan jiru yeroo ammaa uummata keenya bira jira. Uummati keenya artistoota jajjabeessaa jirtan. Sirbi kun ani nama guddaa ta'e wantichi yoo anaan akka umurii kooti hojii yoo deemuu baateyyuu sadarkaa artii Oromoo eessarra akka ga'e mul'isa wanta ta'eef dargaggootaaf immoo baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Afaan keenya guddisa. Aadaa achi keessatti yoo arguu baatte afaan keessatti agarta. Artii keessatti waan lamatu jira. Afaaniif aadaadha. Aadaa kee yoo achi keessatti arguu baatte wayyaa aadaa yoo arguu baatte akkaataatti shubbisan aadaa kee yoo arguu baatte inni achi keessatti guddatu garuu afaan keeti. Afaan keetu guddachaa jira. Sirbi kun jaallattanis jibbitanis gurra addunyaa bu'a. Sadarkaa artii Oromoo ol guddisa.
Kanaaf artistoota keenya Baakkoo Sheekkisaa hedduun si galateeffadhaa. Horii bulii ulfaadhu siin jechuun barbaada. Hojiin kee baay'ee hojii bareedaadha. Baakkoo Sheekkisaa hedduu si galateeffannaa. Egaa waan baay'eetu si keessa jira. Waan baay'ee si keessaa ba'uudhaa fi wixxifachaa akka jiru abdii guddaan qaba. Gara fuula duraatti hojii hedduu si eeggata. Sadarkaa artii Oromoo irrattis guddina agarsiisaa jirta. Kun seenaadha. Horii bulii ulfaadhuun siin jedha. Artistii lammaffaa irratti arganne immoo biyya Noorweey keessa kan jiraatu artistii Guutuu Abarraati. Guutuu Abarraa yeroo dheeraadhaaf waltajjii irratti faranjoota wajjin biyya Noorweey keessatti wallisuudhaan beekama. Yeroo ammaa immoo weelluu haaraa viidiyoo bareedaa viidiyoo adda ta'e tokko hojjetee gad lakkisee jira. Hawaa sooshaal miidiyaa keessatti baay'ee deemaa jira. Guutuun hojii bareedaa hojii dadhabbii baay'ee keessa darbee hojjete Oromoo boonse sadarkaa artii Oromoo ol guddise waan mul'isee fi atis galata guddaa qabdaa akka dargaggummaa keetti gara fuula duraatti waan guddaa sirraa eennaa viidiyoon isaa kan horii buli ulfaadhu hojii salphaa miti kun dadhabbii baay'ee keessa waan bareedaa hojjette. Garuu waan nu boonsu hojjetteetta. Waan guddina artii Oromoo mul'isu hojjetteetta. Atis waan baay'ee sirraa eenna akka dargaggummaa keetti waan baay'ee si keessaa gadi ba'uudhaaf wixxifachaa akka jirus abdii guddaan qaba. Hojii guddaa, imala guddaa, karaa guddaatu fuula kee dura jira. Hojiin jalqabaa kun hojii ajaa'ibaati. Hojii hiriyaan qabneedha. Uummanni Oromoos artistoota akkasii jajjabeessa. Cinaa dhaabbadhaa. Viidiyoo isaanii ilaalaa fi sabiskiraayipii godhaa fi sheerii godhaa fi video kana kan arguu dandeessan Vision Entertainment gubbaa jira waan ta'eef Vision Entertainment artistoota akkasii gadi baasuu keetiif guddaa galatoomi jenna. Birraa Gammadii horii bulii ijoollee akkasii barbaade gola keessaa kan nu baase. Egaa nuti yeroo baay'ee wanti dhagaa turre waa'ee hidhii hiikii ajjeesii godii kai waxxarii maal godhiidha malee waan akkasii kana miti. Warri wanti akkasii kun immoo guddina artii Oromootii fi sadarkaa artii Oromoo gurra addunyaa buusuudhaaf baay'ee nu gargaara wanta ta'eef hojiin akkasii kun jajjabeeffamuu qaba. Ijoollee akkasii jajjabeessaa warra akka Baakkoo fa'aa warra akka Guutuu fa'aa kana jajjabeessaa hamilee ta'aafi jechuudhaaf an dhufe baay'een isiniin boonee jira lamman keessanii ulfaadhaa sadarkaan artii Oromoo isin irra geessisaa jirtan kunitu salphaa miti. Lamman keessan kaataagorii itti sirbaa jirtanii waliin fakkaatu adda adda garuu karuma ta'een yoo ta'u guddina afaan keenyaaf kun hojii guddaadha. Ulfaadhaa isiniin jechuudhaaf. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa kiyya marsaa 46 totoon hin darbin dura ergaa gabaabduu tokkoon isiniif qabaa viidiyoo kana waliin hadaawwannu. Maqaan kiyya Tamaam Jamaal jedhama. Ogeessa fayyaati. Bara darbeerraa jalqabee dhukkubbii cimaa kaleetiin dhukkubsadhee diyaalesiisiidhaan ji'ootan darban 15f gargaaramaa ture. Yeroo kanatti dhukkubichi natti cimee hakimoonni na hordofan biyya alaa deemee akka kaleen nama biraarraa naa dalagamuuf murteessanii jiru. Haa ta'u malee qarshii gaafatame anis ta'e maatiin kiyya kafaluu waan hin dandeenyeef warri biyya alaa jirtan GoFundMe Habtaamuu Lamuutiin banamu irratti akka gargaarsa naa gootan warri biyya keessaa ammoo akkaawuntii kiyya irratti gargaarsa akka naa gootan maqaa rabbiitiin isin gaafadha. Galatooma. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa viidiyoon amma daawwattan kun dargaggeessa Tamaam Jamaal Ahmed jedhama. Dhaloonni isaa magaalaa Gobbaa Baaleedha. Erga yuunivarsiitii Finfinnee irraa eebbifame booda waggaa 12 oliif hawaasa isaa tajaajilaa tureera. Erga dhukkuba kaleetiin qabamee hospitaala keessa ciisuu jalqabee baatii 15 guuteera. Torbaniin birrii Itoophiyaa 3,500 kaffala. Yeroo ammaa kana garuu horii dhabuurraan kan kee rakkina guddaa irratti kufee jira. Innis ta'e maatiin isaas harka qalleeyyiidha. Maaloo kana Oromootti naaf himi Oromoon naaf dirmatan waan jedheef viidiyoo isaa kana gama keenyatti ergatee GoFundMees bannee Facebook irrattis barreessinee namoonni hagi tokko cinaa dhaabbachaa jirtu warri biyya keessaas biyya alaatiifis GoFundMe irratti akkasumas akkaawuntii isaa keessatti horii gashaafii jirtan hunda keessaniif iyyuu lafaa ol ka'een isin galateeffachuu barbaada. Galata guddaa qabdu. Maaloo warri ammoo naatti hin gargaarre yoo jiraattan nama kana du'arraa baraara. Waan guddaa isin gaafannu GoFundMe baname kana gubbaa irratti $10 yoo kaffaltan nama 100 irraa $10 yoo arganne horii guddaa ta'a waan ta'eef $10 Star Waakii lama ofirraa dhiistanii nama kana cinaa dhaabbattan lubbuu isaa du'arraas baraaruu dandeessu. GoFundMe banamee fuula Facebook keenya Habtaamuu Lamuu jala jira akkasumas Qaanqee Show jala jira waan ta'eef achirra dhaqaatii $10 waan guddaa miti 100 miti 50 miti 200 miti $10
doolarii dhuma 10 cinaa yoo dhaabbattan nama kana du'arraa baraaruu dandeessu. Adaraa Rabbi maaloo nama kana cinaa dhaabbadhaa isiniin jechuun barbaada. Lakkoofsa bilbila isaatii yoo barbaadan Duwwaa 911 791 452. Irraan deebi'a Duwwaa 911 791 452. Kara baankii daldala Itoophiyaatiin biyya keessatti yoo erguu fi barbaadan tokko duwwaa 422 torba 6 akkasumas kara baankii Awaash duwwaa tokko 42 51 54 55 27 duwwaa 9 2 65 waan dandeessaniin obboleessa keessan Tamaam Yuusuf cinaa dhaabbadhaa isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa. Dhaggeeffattoota keenya torban toora saatalaayitii Gadaa Bilisummaa Facebook YouTube abdiidhaan kan eeddan sagantaan gingilchaa har'a isiniif qabadhee dhufe 46ffaarra geenye jirra. Gingilchaa keenya 46ffaan abbaan carraa abbaan darabee har'a asirratti gingilfamuudhaaf kan deemu gingilchichi erga obbo Shiballisiin yeroo baay'ee gingilchuu jalqabne gingilchaan koo baay'ee gadhooqee daddabaa jira yoo itti ulfaatan fakkaata. Obbo Shibe gingilchaan har'aa dhoosisaa jirtu haaraa bituu qabdu laa obbo Shibee ture jalaa daddabse. Har'a gaa namni asirratti gingilfamu yeroo jalqabaatiif abbaan carraa abbaan darabee obbo Fiqaaduu Tasammaati. Obbo Fiqee gaa har'a darabeetu singee obbo Fiqee gingilchinaa obbo Fiqee taanee kan jiran egaa maamilli keenya warra yeroo hundumaa Obbiraan dhabnee obbo Taayyeenis ni jiraatu jara sana lamman wal cinaa keenya gingilchina waan isaan dubbatan keessa abaqii baay'ee baafne goonee dhangalaasna. Yeroo baay'ee warra aangoorra jiran irratti xiyyeeffadha. Maaliif warri aangoorra jiran kuni akkuma aangoorra jirtuun akkuma waardiyaa qabduun akkuma miindaa qabduun akkuma nama hidhuu dandeessu akka nama hiikuu dandeessuuni xiqqoosee obbo Boqossuutu jira. Yeroo immoo gara miidiyaatti dhufan kanagaan warri xiqqoo aangoorra jiran kuni waan baay'ee ni ilaallatan. Aangoorra jiru waan ta'eef waan hundumaa ajajuu, hidhuu, hiikuu, ajjeesuu, maal gochuu danda'u waan ta'eef waan hundumaan harka isaanii jira waan ta'eef miidiyaa gubbaas gaafa dhufanii ni ilaallatan. Kanaaf isaan gubbaarratti xiyyeeffanna. Warra kaan hin gingilchuun jechuu koo miti. Warri amma paartiin adda addaa of eeggannoo godhu maaliif gara fuula duraatti aangoorratti ol ba'uudhaaf deemu waan ta'eef haasaa isaanii keessatti of eeggannoo godhu. Warri garuu aangoorra jiran akkuma abbaa Tsaayyee bara aangoo qaban sana uummata Oromoo tuffatanii uummata Oromoo likkinnaas gabbaachawalleen jedhanii deebi'anii ofii isaaniitiif likkii galan sana jechuudha. Warri aangoorra jiran kun gara miidiyaatti gaafa dubbatanis waan baay'ee in eeggatan, waan baay'ee in ilaallatan, akkuma itti dhufe dhangalaasu, akkuma itti dhufetu isaan keessaa dhufe kanatu uummatatti dhangalaasu. Kanatu gara waajjira gingilchaatti gaa maal dubbatan maalirraa haasa'an waan jennu kana otoo ittiin dabalin waan isaan dubbatan kana otoo irraa hin kutin otoo ittiin dabalin finnee uummata fuulduratti gingilchinaa jechuudha. Har'a gaa abbaan carraaf abbaan darabee kan isaan qaqqabee obbo Fiqaaduu Tasammaati. Obbo Fiqaaduun Tasammaa maal dubbatan yaa'ii idilee 13ffaa waggaa 6ffaa bara hojii caffee 5ffaa irratti haasaa tokko dubbatan. Haasaan kun sooshaal miidiyaa keessa baay'ee deddeemaa jira. Haasaan obbo Fiqee juuntaa guyyaa 15 keessatti mo'attanii dhuguma baa'oo shanee maaliif dadhabdanii humna dadhabdaniiti moo humna waan hin qabaanneef moo maal inni kan jedhutu ka'ee jira jechaadha. Konvenshinal waar kan ta'ee fi riphee lolaa kan jedhamu kun garaagarummaa mataa isaa danda'e qaba. Konvenshinal waar kan ta'e meeshaa gurguddaa qabatee birgeediidhaan maal ijaaramee fuula duratti kan waraanu jechuudha. Amalli kaabarratti ture kana ture. Saraawitiidhaan jechaadha raayyaan. Kan riphee lolaa akkasii miti amalli isaa. Loojistiikii uummata keessaa argata. Guyyaa siviilii ta'a. Uummata wajjin oolaa waltajjii isin gaggeessan keessa hin oolu. Odeeffannoon argata. Nama dubbatu ilaala. Galgala deemee immoo tarkaanfii sukkanneessaa irratti fudhata jechuudha. Amalli isaa baay'ee wal xaxaadha. Kana balleessuun kan danda'amu akkuma qurxummiiti jechaadha. Qurxummii Paasifikii yookiin Atlantik Ooshinii keessa guurtee hin dandeessu. Guutumatti balleessuu yoo danda'ame bishaanicha gogsuudha. Yoo danda'ame bishaanicha gogsuudha. Yoo danda'ame bishaanicha gogsuudha. Gaaffiin
yaa'ii idilee 13ffaa waggaa 6ffaa bara hojii caffee 5ffaa keessatti paartii badhaadhinaa gaafatameera. Paartii badhaadhinaa bakka bu'ee bakka sanatti immoo kan haasa'aa jiran obbo Fiqaaduu Tasammaa jedhamu. Paartii badhaadhinaa bakka bu'anii gaaffii gaafatameef deebii kan kennan warra amma bishaanicha gogsuudha nuun jedhan kun. Juuntaa guyyaa 15 gidduutti dhabamsiisuu dandeessaniitu adda bilisummaa Oromoo shanee maaliif dhabamsiisuu dadhabdanii tokkoffaa irratti adda bilisummaa Oromoo shanee jedhee kan of moggaasee jiru ammonaatti hin beeknu. Kun namoonni yeroo baay'ee gadaantummaan gaafatti dhaga'amu afurri mo'amuu kun laphee isaanii keessa gaafa jiru waan mo'uu hin dandeenye tokkotti taappeellaa maxxansanii arrabsanii xiqqeessanidha. Kun amala poolitikaa biyya keenyaa keessatti yeroo hedduudhaa fi waan deemaa turedha. Waan mo'uu hin dandeenye tokko waan fuulduraan dhaabbachuu hin dandeenye tokko taappeellaa maxxansitaaf. Taappeellaa maxxansitee taappeellaa sanaan arrabsita. Kana egaa inni shanee adda bilisummaa Oromoo jedhama. Yeroo baay'ee deddeebi'ee wanta kana haasa'een jira. Maqaan isaan ofii moggaafatanii lolaa jiran kuni waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan obbo Fiqaadu. Yoo garuu salphaadhumatti waamuu barbaaddan immoo waboodha. Waboo sana waamuun barbaadan maaliif maqichatu powerfulidha. Waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu jettanii dubbachuu waan hin dandeenyeef maaliif ijoollee Oromooti. Waraana bilisummaa Oromooti. Taappeellaa biraa maxxansitanii shanee adda bilisummaa Oromoo kan shanee waraana bilisummaa Oromoo jettanii maqaa biraa maxxansituuf. Maqaa isaan ofiif hin maxxansine jechuudha. Kunigaan yeroo baay'ee waan sanaan morkuu waan hin dandeenye bitu maqaa maxxansuufiin si barbaachisaa jechuudha. Haa ta'u garuu gaaffiin isin gaafatame kanaafi juntaan conventional war jedhamu. Conventional wariin lola guddaa, birgeedii guddaa, taankiidhaan dhufee si lolaa, si fuuldura dhufee si lolaa. Kanaaf salphaadhaan injifanne addi bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo garuu akka kana miti. Ripheen lolaa akka kana miti. Uummata gidduu oolaa, hawaasaa wajjin oolaa, uummata keessaa nyaachaa oolaa, informationii argachaa oolaa, walgahii keessa oolaa, dhufee walgahii kee keessa taa'ee waan ati dubbatteef waan ati hin dubbanne hundumaa dhaggeeffachaa oolaa. Uummanni ofitti qabee uummata isaa keessa oolaa, sibiilii uffatee hawaasa keessa oolaa. Oromoo gidduu oolaa, Oromoo wajjin ba'ee galaa, Oromoo wajjin dhufee walgahii keenya keessa oolee deemaa. Kanaaf waan guyyaa arge immoo galgala dhufee tarkaanfii fudhata. Warra kana dhabamsiisuun salphaa miti. Halkan wayyaa wattaaddaraa uffata guyyaa sibiilii uffatee oolaa. Warra kana dhabamsiisuu kan dandeenyu karaa salphaa ta'e tokkitti duwwaatu jira. Innis akkuma galaana Atlaantik faa kana keessaa qurxummii dhabamsiisuudhaaf galaanicha gogsuutu nurra jiraata. Qurxummiin kun akka isheen dhabamtuuf isa qurxummii kana ofitti qabee of keessa kaa'ee oolu galaanicha guddaa kana gogsuu qabdaa. Galaanni eenyudha? Uummata Oromooti jechuudha. Qurxummiin immoo eenyudha? Waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo akka inni dhabamu gochuudhaaf galaanicha gogsuu qabdaa. Galaanicha fixuu qabdaa. Galaanicha ajjeesuu qabdaa. Gogsuu jechuun ajjeesuu jechuudha. Muka tokko hin gogsite jechuun in ajjeeste jechuudha. Akka inni deebi'ee daraarree goote jechuudha. Akka inni deebi'ee baalan baafne goote jechuudha. Akka inni deebi'ee gaaddisan taane goote jechuudha. Muka sana fuutee gogsitee qoraan gootaa jechuudha. Kanaaf uummata sana gogsuu qabdaa. Haasaa isaanii irra isiniif deebi'a. Kana balleessuun kan danda'amu akkuma qurxummiiti jechaadha. Qurxummii Paasifikii yookiin Atlaantik Ooshinii keessa guurtee hin dandeessu. Guutumatti balleessuu yoo danda'ame bishaanicha gogsuudha. Akkuma qurxummiiti. Qurxummii Atlaantik Ooshinii keessaa guurtee fixuu hin dandeessu. Sababiin isaa maaliif? Galaanichatu ofitti qabatee jira. Galaanichatu golgaa ta'ee jira. Galaanichatu nyaata kennaafii oola. Galaana kana yoo dhabamsiiste yoo gogsite duwwaadha qurxummii kana fixuu kan dandeessu. Waraana bilisummaa Oromoo akkuma qurxummiiti. Dubbiin amma waa'ee waraana bilisummaa Oromoo miti. Dubbiin waa'ee galaanichaati. Waa'ee Atlaantikii sana. Qurxummii dhabamsiisuudhaaf garuu Atlaantikii sana gogsuu qabdaa. Haala kanaan deemaa jiru jechuudha obbo Fiqaaduun Faal. Dhaabni badhaadhina haala kanaan deemaa jiru jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf.
waraana bilisummaa Oromoo akka inni dhabamu gochuudhaan akka warra waraana juuntaa kana fuuldura dhaabbattee loluu otoo hin taane akkuma qurxummii gochuu qabdaa. Qurxummii galaana keessaa yaastee fixuu hin dandeessu. Qurxummii galaana keessaa fixuu kan dandeessu galaanicha yoo goosite duwwaadha. Ummata Oromoo yoo dhabamsiiste duwwaadha waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu kan dandeessu. Ummata Oromoo yoo hiite yoo lafarraa duguugde duwwaadha waraana bilisummaa Oromoo akka inni dhabamu gochuu kan dandeessu. Sana booda ibsa biraa kennuufii danda'u. Garuu jalqaba irratti wanti afaan isaanii keessaa ba'e utuu obbo Fiqaaduu laayifii darbaa hin jiru ta'anii viidiyoo akka koo kana waraabamanii gallakkisu ta'ee bakka sana keessaa baase jechuu danda'u. Garuu haasaa sanaa tokkicha uummata bira ga'e jechuudha. Uummata bira isa ga'e kana immoo maal gochuudhaaf goksuu jechuun koo jedhanii immoo ibsa biraa kennuufii danda'u. Ibsi kana ala waan tokko hin jiru jechuudha. Uummata Oromoo irratti lola baname jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo ummata Oromoo keessa waan ooluu fi ummata Oromoo keessa waan nyaatuu fi ummata Oromoo keessa waan jiraatuu fi golgaansaa da'oosaa ummata Oromoo waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaa fi ummata Oromoo dhabamsiisuu qabda. Kun lola akkuma kanaan dura warri isaatii ummata Tigraay irratti labsan jechuudha. Kanaan dura waa'ee TPLF wal qabate TPLF dhabamsiisuudhaa fi jalqaba uummata Tigraayin dhabamsiisuu qabna jedhanii manifeestoo kanaan dura ittiin deemamaa ture har'a uummata Oromoo irratti labsamee jechuudha. Viidiyoon kanaan dura warri isaa dubbatan kinoo kana. ወደንም ጠላንም ምርጫው አንድ ብቻ ነው። እነሱ ወደ ፈለጉት የኃይል እርምጃ በመግባት ነፃነትን ማስመለስ የተበላሸን አሳን ከባህር ማስወገጃ መንገዱ አንዱ ነው የባህር ውሃ ማስወገድ። ውድ ኢትዮጵያ ሕዝብ ወገናችሁ ሆይ akka kanaan dura warri isaati uummata Tigree irratti lola labsan TPLF dhabamsiisuudhaaf TPLF akka isheen dhabamtu gochuudhaaf galaana sana goksuu qabna jedhanii viidiyoon kun dookumentarii baay'eetu irratti dalagame. Har'a namni ani Oromoo dha ofiin jedhu tokko namni Oromoon bakka bu'ee hojjedha ofiin jedhu caffee Oromiyaa keessa taa'ee walgayii uummata Oromoo fuuldura taa'ee miidiyaa fuuldura taa'ee qurxummii dhabamsiisuu kan dandeenyu galaana kana goksuudhaan jedha. Galaanni uummata Oromooti. Wallee adda addaa keessatti kanaan dura sirbamaa ture. Galaanichi uummata Oromooti. Har'a obbo Fiqaaduun Tasammaa yeroo jalqabaatiif gadi ba'anii jecha hamaa kana uummata Oromoo kanaan dura gabrummaa TPLF keessaa isaan bilisoomse. Uummata Oromoo kanaan dura ijoollee isaa 5,000 ol aarsaa godhee bakka isaan itti gabroomanii jiran bakka isaan ergamtu turan keessaa isaan baasee har'a otoo hin galateeffatin galaanicha gogsuun hin jedhu jechuudha. Galanni uummata Oromoo kana ta'e jechuudha. Aarsaan uummanni Oromoo ijoollee isaa 5,000 ol itti kaffalee obbo Fiqaaduu fa'aa gabrummaa TPLF jala isaan baase har'a galanni kana ta'e jechuudha. Kun ibsa biraan barbaachisu. Qurxummii kana dhabamsiisuun kan dandeenyu bishaanicha gogsuudha. Bishaanichi galaanichi kunoo wallee yoo san dhaggeeffadhaa kanaan dura. Oromoon galaana galaana nittiisanii galaana galaana nittiisanii galaana Oromoon galaana 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 nittiisanii galaana galaana nittiisanii galaana. Galanni uummata Oromoo kana ta'e jechuudha. Aarsaan ijoollee isaa itti kaffalee gabrummaa jalaa isaaniin baasee har'a laphee dhiibbatanii akka isaan haasa'an isaan godhe Oromoon chaansii lammaffaa kenneefi. Sila har'a TPLF wajjin hidhamuu kan qaban sila har'a TPLF wajjin ari'atamuu kan qaban har'a Oromoon garaa laafee fi ijoollee koote jedhee ilmaan koote jedhee bakka isaan har'a jiraatan kanarra deebi'ee isaan kaa'e Oromootti dhaadatu jechuudha. Of tuulummaa inni jalqaba isiniin jedhe isa kana jechuudha. Of tuulummaa akka abbaa Tsaayyeefaa gara miidiyaarra gaafa ba'anii likkinnaas gabbaachawaallee jedhanii har'a likki galan jechuudha. Obbo Fiqaaduun har'a uummata Oromoo fuuldura ta'anii saba Oromoo fuuldura ta'anii otoo ittiin qaanfatin galaanicha gogsuu gaafa nuun jiran. Sheem waldhabbiin isaan gidduu jiraachuu danda'a. Adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootiif isaan gidduu akka jaarsa biyyaatti teenyee mari'anna nuti ijoollee abbaa tokkooti walitti dhukaasuu hin qabnu jedhanii kan haasa'uu qabanii sababii adda bilisummaa Oromootii fi galaanicha gogsinaa jiran akka qurxummiiti. Ummata gidduu oola waraanni bilisummaa Oromoo saba gidduu oola waraanni bilisummaa Oromoo sibiilii uffatee walgayii keenya keessa oola ummatichi galaana ofitti qabatee jira. Ummata sana dhabamsiisuudhaaf galaanicha gogsuu qabna. Haala qabatamaa Oromiyaa irratti haala qabatamaa ammaa irratti ribeelloodhaan gaaffii uummata Oromoo deebisuun hin danda'amu. Gaaffiin uummata Oromoo irra caala deebi'ee jira.
obbo Fiqaaduu. Maal afaanuma keessanitti ulfaatu obbo Fiqaaduu kun. Afaanumatti bakka wanti qaanii jiru hafee jechuudha. Injiru miidiyaa irra teessanii nama meeqatu sin dhaggeeffata uummata miliyoonii meeqatu sin dhaggeeffata obbo Fiqe. Yeroo ammaa kana haala qabatamaa Oromiyaan keessa jirtu gaaffiin Oromoo liphee lolaatiin deebi'u hin jiru nun jettan okkee sana iyyuu dhiisa. Gaaffiin uummata Oromoo deebi'eedhaan nun jettaniin baay'eensa. Gaaffiin isin deebistanii nuti ijaan arguu hin dandeenye kun isa kam? Gaaffii uummata Oromoo isin yeroo kanatti deebistan mee isuma kan wanti nuti nagarriin isin duwwaan agartan wanti nurraa dhokate kun isa kam? Maaf immoo tokkoon gaaffiin Oromoo ergi gara aangootti dhufne muummichi ministeeraa bara 2018 kaasanii gaaffiin kana ture kana deebifneerra. Gaaffiin Oromoo gaaffiin dhaabni bilchiginnaa afaan Oromootiin hojjechuu qabaa miti. Afaan Oromoo afaan federaalaa naaf ta'uudhaan kanan dura kan gaafatamaa ture. Isin gaafa deebisuu barbaadan gaafa uummata Oromoo afaan qabsiisuu barbaadanii afaan shaniin afaan tokko duwwaa miti. Dhaabni keenya afaan shaniin hojjetaa jettu. Gaaffiin Oromoo isin deebistan kun isa kam? Gaaffiin Oromoo Jawaar Mahaammadiin hidhuudha. Gaaffiin Oromoo obbo Baqqalee Garbaa hidhuudha. Gaaffiin Oromoo nama jireenya isaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti aarsaa kaffalaa ture kan akka Jaalle Abdii Raggaasaa hidhuudha. Kan akka Mikaa'el Booran hidhuudha. Kan akka Yaazoo Kabbadaa hidhuudha. Qeerroof qarree Oromoo dhiiga see dhangalaasite isiniin bilisa isin baaste kana hidhuudha, ajjeesuudha, dararuudha. Yuunivarsiitii adda addaa keessatti ajjeesanii reeffa maatiitti erguudha. Kana gaaffiin Oromoo. Uummata dhiyaarraa, uummata gujiirraa ibsaa muranii, bilbila muranii, neetworkii muranii diraarsuudha. Sababii ijoolleen isaanii bosona dhattee fi haadha ajjeesuudha, dubartii ulfaa ajjeesuudha. Kamime gaaffiin Oromoo isin deebistan. Baay'ee miti tokkittiidhuma nutti himaa. Ittiin isin galateeffanna, ittiin isin dhaadanna, ittiin isin faarfanna. Gaaffiin isin deebistanii nuti nagarra isa kam? Kan nuti argin isa kam? Kan nu biran gahin isa kam? Kan nuti dhageenyi isa kam? Kan nu jalaa dhokate kun isa kam? Gaaffiin Oromoo deebi'e. Obbo Fiqe. Isa kam deebistan? Gaaffiin Oromoo deebi'e. Mee haasa'ame obbo Fiqee koo waan baay'ee dubbattu sin. Kanaaf hirriba lolaadhaaf erga wanni qaqqabsiisu hin jiraanne bosona keessaa qabsoon ajannaan siyaasaa Oromoo ba'ee gara waltajjiitti bafariirraa gara seentariitti erga dhufe riphee lolaan hin barbaachisu jechuudha. Riphee lolaan kun eenyu isaan? Akkamitti riphee lolaatti galan teessanii ofii keessanii of gamaggamtanii beektu obbo Fiqe? Akka dhaabaatti teessanii irratti dubbattanii beektu? Riphee lolaa okee hin barbaachisu. Garuu warra amma riphee lolaa barbaachisa jedhanii bosona dhaqan kun eenyu? Maaliif dhaqan? Rakkoon isaanii maal? Maaltu irraa hir'ate? Maaltu uummata Oromootti hir'ate? Maal isin deebistanii maaltu immoo hin deebi'in? Duuchaadhumatti sababii isin dheengadda isaan godhumarra jirtu. Dheengaddas bakkuma isaa turtan. Dheengaddas dhuftanii miidiyaan haasa'aa turtan. Har'as miidiyaadhumaan dhuftanii haasa'aa jirtan maal ni jijjiirame? Yeroo TPLF akkuma kana haasa'aa turtan, VOA irratti dubbachaa turtan, miidiyaa adda addaa irratti gadi baatanii haasa'aa dubbattan, dhaabicha diffeentii gootanii har'as immoo dhaabasa kanaaf dubbattu. Mee sababii ijoolleen kun akka seen bosona dhanne akka seen riphee lolaatti hin galle isaan gochuu danda'an maaltu jira obbo Fiqe? Mee fagoo hin naqinaati. Dheengadduma dhiyoo kana erguma siin badhaadhinni gara aangootti dhufe ijoollee meeqatu yuunivarsiitii keessaa ari'ame? Aroomaayyaarraa, Jimmaarraa. Mee ijoollee yuunivarsiitii Jimmaarraa ari'amanii isin ariitanii sababii isaan Oromoo ta'aniif, sababii isaan dhiyeet dhalataniif, sababii isaan sabboonaa ta'aniif isin ariitanii har'a bosona keessa jiran hin jirani. Utuu isin mana barumsaarraa ari'uu baattanii ijoolleen kun bosona dhaqu. Kanoo gurbaan tokko. Geggeeffamuu keenya kana akka seera biyyattiittis ta'e akka seera mana barumsaa tokkootti yookaan seeneetiin mana barumsaa kan Jimmaa Yuunivarsiitiidhaa inumayyuu waa tokko quban qabu. Seeneetii irra darbee immoo disipiliiniin jira kan mana barumsaa jechuudha. Disipiliiniin sun illee inumayyuu hin beekan. Barataan tokko yakka tokko yoo dalage, badii tokko yoo dalage ragaan itti funaaname koreen sun irratti walii galee isa booddee irratti mallatteesseeti kan barataan ari'amuu danda'u. Amma garuu inumayyuu koreen sunis hin beekan. Ripheen lolaa hin barbaachisu nuun jettan. Dargaggeessi amma agartan kun yuunivarsiitii Jimmaarraa kan ari'atamedha. Waggaa 4 barate maatii hiyyeessa keessaa dhufe maatiin isaa sangaa gurguranii ilma isaanii barsiifatanii eebbifamuudhaaf guyyaa muraasi isa hafe kan akka isaatii kumaatama baay'ee jira. Kan akka isaatii hedduutu jira. Fakkeenya tokko ittiin isinii fudhachuudhaaf. Sababii isin dhaabni keessan dhaabni badhaadhinaa yuunivarsiitii keessaa ari'eef
osoo gurbaan kun yakka hin dalagin yuunivarsiitii keessa ari'atamuurraan kan ka'e maaloo mana barumsaa keenyatti deebina jaarsi biyyaa nuuf haasaa abbootiin gadaa dubbadhaa abbootiin amantaa nuuf dubbadhaa jedhanii miidiyaa OMN irratti anis kanaan dura fideen beeka irraa haasa'aa turre isin duddatti gattanii sababii isaan Oromoo ta'aniif sababii inni dhiyarraa dhufeef sababii tarii adda bilisummaa Oromoo deeggaree fi mana barumsaa irraa ariitan maala godhu gurbaan kana caalaa maala godhu bakkee bulu bakkee keessa jiraatu kashalabbii haa ta'u nama hasaamu dirqamni tokko ittiin jiru isa mana barumsaarraa isa ari'e isa ilmaan Oromoo mana barumsaarraa ari'e kuffisuudhaafitu qawwee filatee jechuudha. Riphee lolaatti makame jechuudha. Kumaatamatu jiru ijoolleen akkasii. Eewutu ijoolleen akkasii riphee lolaatti galtu godhaa jira isini. Utuu isin nama rakkistan ta'e, utuu isin mana barumsaarraa nama hin ariitan ta'e, utuu isin nama hin gidisatan ta'e, utuu isin maatii isaanii jala hin hiitan ta'e, utuu isin ijoollee kana hin gidisatan ta'e, ijoolleen kun qawwee hin kaastu. Kanaaf gurbaan kun waggaa meeqatti barate maatii hiyyeessa keessaa dhufe maatii isaa gargaaruu kan qabu qawwee fudhatee bosonatti galee jechuudha. Sirnicha kuffisuudhaaf ofii aarsaa ta'ee warra isa booda dhufanii fi karaan akka banamuuf jechuudha. Namni jaallate qawwee hin kaasu. Namni filannoonsaa isa dhumaa gaafa ta'u qawwee kan kaasu. Isin har'a teessanii akka waan gaaffii Oromoo deebistetti kanaan duras TPLF wajjin teessanii kanuma nuun jechaa turtan. Akka waan gaaffiin Oromoo deebi'ee taasisaa turtan. Har'as badhaadhinaa wajjin teessanii akka waan gaaffiin Oromoo deebi'ee taasisa'u. Burdhaaba biraa dhufa taanaan dhaaba sanaa wajjin teessanii akka waan gaaffii Oromoo deebistanii taasisaa adeemtu. Ijoolleen garuu jiraachuu dadhabde. Ijoolleen garuu barachuu dadhabde. Ijoolleen garuu barattee hojii argattee maatii ishee gargaaruu dadhabde. Kanaaf qawwee filatte. Kanaaf riphee lolaatti galte. Isintu kana godhaa jira. Otoo isin kanan goone ta'e ijoolleen sababii bosonatti galtuuf hin qabdu. Ijoollee sababii dhatte qawwee kaastuuf hin qabdu. Filannoo isa dhumaa gaafa ta'u ijoolleen kan qawwee kaaste. Ijoolleen akka ijoollee kanaa gurbaa kanaa kumaatama baay'ee jira. Heddumminaan jiru. Barnootarraa haqamtee tanaan jedhanii baay'een gadde sababni isaa uummanni Oromoodhaa sa'aatii kana keessumaa maatiin keenya hojii hojjetaan jiranii qonna qotaan jiranii daldala daldalaan jiranii maqaa komaandii poostii maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun humna waraanaa achitti gadi guuranii ofiiyyuu maatiin waan nyaatu hin qabu rakkoo hamaa keessa jiru rakkina hamma kana keessa ta'anii immoo waan qaban jireenya harkaaf afaan gidduu jiraatan irraa nu qoodanii kan isaan barsiisanii asiin nu ga'an kanaaf baay'een gadda guddaatu natti dhaga'ame garuu ergasii as deebi'ee yaada qalbiitiin miira kamirraayyuu bilisa ta'e gaafan ilaalu akka dargaggeessa Oromoo tokkotti carraan kun na mudachuu isaatti baay'een gammade sababni isaa hayyoonnii fi qabsaa'onni keessumatti uummata Oromootiif fakkeenya dhugaa ta'an akkuma keenya kaleessa dheengada dhaabbilee barnoota olaanoo irraa ari'amaniiti kan isaan mooraa qabsoo Oromootti makamanii har'a addunyaan isaaniin faarsaa jirtu. Garaagartummaan isin har'a dhaabni badhaadhinaa TPLFin adda qabu maaltu jira? Dargiin adda qabu maaltu jira? Bara dargii kana keessas warri hidhannoo qabsoo hidhannootti galan akkuma kana mana barumsaarraa yommuu ari'atamanidha kan qabsoo filannootti kan galan. Bara Mallas Zeenaawii keessas akkuma kana. Har'as jabana keessas akkuma kana. Dargaggoota Oromoo amalaan qabdanii dargaggoota Oromoo mana barumsaa keessatti akka iseen barattu dhiistanii maatii hiyyeessa keessaa dhufee ijoollee hiyyeessaa rakkisaa jirtu. Kana keessatti ijoolleen sooressaa kan rakkatan jiru. Ijoollee hiyyeessaati kan rakkachaa jiran. Warra waggaa meeqa guutuu baratan utuu badii tokko hin qabaatin mana barumsaa keessaa haxxanii akka isaan bosonatti galan gootan jechuudha. Erga bosonatti galan immoo isaan dhabamsiisuudhaa fi galaanicha gogsuu qabna jettan. Akkama ta'ugaa uummanni Oromoo. Akkama ta'ugaa sabni Oromoo. Oromoon akkama ta'ugaa simbira. Ijoollee isaati warri kun. Ijoollee isaa kana ijoollee guddifate ijoollee qeesaa keessaa baatee barumsaaf ergatee barumsaaf dhaqanii yeroo isin barumsaaf ariitan qeesee keessa dhuftee qawwee fudhattee isee mana barumsaarraa isaan ari'ee uummata isaa gabroomsataa jiru kana ofirraa kuffifna jedhu kana ofirraa ari'uu hin danda'u. Akkama ta'u uummanni Oromoo. Sababii kanaaf egaan galaanicha gogsinaa jettan. Qurxummii kana dhabamsiisuudhaaf galaanicha gogsuu qabna jettan. Afaan guuttan yaada. Yakka tokko malee ari'ataman ijoolleen kun. Yuunivarsiitii adda addaa irraa ari'ataman. Ispeeshaalii amma hundi keenya kan dhufne lixa Oromiyaa irraa maatiin keenya daraamaa irra jiru. Nus asii barnoota irraa ari'amnee barnoota keenyatti yoo kan hin deebine ta'e amma carraan qabnu ijoollee daandii irraa ta'uu qofa. Bifa danda'ameen abbootiin amantii abbootiin gadaa aktiivistoonni hundi isaanii iyyuu dhimma keenya kana puush godhanii akka nuun mooraatti nu deebisani. Maaliif waggaa 18 irra barumsa seenuun koo
waggaa 18 guutuu barumsa baradhee waraqata baallii tokkoon peeperii tokkoon deemi waraqata kana fudhadhu yeroo naan jedhan dhiibbaa guddaadha. Sammuu makoofillee sammuu nagaa jiraachuu hin danda'u jechuudha. Ijoolleen heddumminaan mana barumsaa irra ari'ataman inni kaan naannoo adda addaa keessa dhaqee reeffatu manatti gale. Inni kaan lubbuudhaan mana barumsaa irra ari'atame. Inni gaa bakkee keessa galee ijoollee karaarraa ta'urra qawwee filatee bosonatti galee jechuudha ijoolleen baay'een. Warra kana har'a xiqqeessuu barbaaddu jechuudha. Warra kana har'a salphisuu barbaaddu jechuudha. Waraanni kun akka jiraatu kan godhe isin. Waraana kana akka inni lubbuu godhatu kan godhe isin. Osoo isin uummata kana dargaggoota kana hiraarsuu baattanii sababii ijoolleen qawwee kaastee bosonatti galtuuf hin jiru. Eenyuyyuu qawween filatu gaafa itti hammaatu duwwaadha. Filannoo isa dhumaarra gaafa ga'u duwwaadha. Oromoon immoo ilmaan isaati. Ilmaan guddifate waan ta'eef ofitti qabata. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya ergaa gabaabduu kana booda walitti deebina. Waggoota 18 oliif hojii abukaatummaa amanamummaa fi qulqullinaan hojjechuun maamiltoota isaa biratti beekamtii fi jaallatamummaa guddaa kan gonfate Goobana and Associates waajjira damee magaalaa Charlotte North Carolinaatti banachuu isaa gammachuu guddaan isiniif ibsa. Dhimma balaa xiyyaaraa, dhimma balaa konkolaataa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii akkasumas dhimma yakkaa yoo qabaatan yaaddoo tokko malee nuquunnamuu dandeessu. Lakkoofsi bilbila keenya 1-888 Goobanaa 5 yookaan 1-888-462-36-25 irratti yoo bilbiltan nu argachuu dandeessu. Odeeffannoo dabalataaf fuulli websaayitii keenya www.gobanaa-law.com irratti nu quunnamuu dandeessu. Goobana and Associates. Goobana and Associates sagantaa keenya gingilchaa marsaa 46ffaa guyyaa har'aa qabannee dhufne ispoonsara gochuu keessanii baay'ee isin galateeffannaa. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa feetan isteeta feetan keessa yoo jiraattan abukaatoo barbaadan waan tokko dhiphatinaa balaa konkolaataa balaa xiyyaaraa dhimma maatii dhimma immigireeshinii dhimma yakkaatii fi Goobana Associates'tti bilbilaa. Lakkoofsi bilbila isaanii 1888 Goobanaa 5 yookiis 1888-462-25. Odeeffannoo dabalataatiif fuulli websaayitii isaanii www.gobanaa-law.com. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa kiyya marsaa 46ffaa keessatti har'a lammaffaa irratti immoo kan ilaallu obbo Taayyee Danda'aati. Obbo Taayyee nagaa oolte isinitti hin deddeebi'e gaadhiifama. Obbo Taayyee Danda'aatii fi akka miidiyaa kiyyaatti akka Habtaamuu Lamuutti kabajaa guddaan qabaaf waggaa 10 guutuu anaaf uummata Oromootiin mana hidhaa turan waan ta'eef kabajaan isaanii akkuma jirutti jira. Waggaa 10 mana hidhaa turan jechuun dogoggora har'a hin balleessan jechuu miti. Obbo Taayyeen Danda'a waan kanaan dura mana hidhaa keessatti isaanirra ga'aa ture waan kanaan dura aaran har'a immoo dhaaba keessan waan ba'aa jiran fakkaatu. Bakka adda addaatti yeroo hundumaa wanti isaan haasa'anii adda bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffannaa qabu jechuudha. Halkanii guyyaa karatti addi bilisummaa Oromoo maqaan hadhaa'u karatti addi bilisummaa Oromoo xuraa'u adduma bilisummaa Oromooti. TPLF balaaleffachuu caalaa obbo Taayyeen Danda'a isaanii balaaleffachuun kan itti dhiyaatu adda bilisummaa Oromoo balaaleffachuudha. OBS irratti gaaffiif deebii isaan kutaa tokkoffaa keessaa isaan waliin ilaalla. Wanni aga wayyaana irratti duulamurra addi bilisummaa Oromoo miidiyaa sabaa ho'iidhaan saniin dhaggeeffanna. OPDU marratti abaluu Tigreedhaa abaluu akkanaa booda olaallu dubbiin akkasii miti. Abaluu even amma Dr. Mararaa for your surprise gaafanii 1994 yuunivarsiitii seenu uraageedhaan inni natti mana. I don't know atis dhaga'uun ooltu dubbii kana. Namni siin jedhee jiraachuun oolu. Ani amma namni sadarkaa sanitti niitiin isaallee miseensa mayi'aadii jedhaniiti sadarkaa sanitti nutti himanii konspirasii akkanaa hojjechaa jira Oromoo balleessuuf miil nagar waan akkanaa dhagayan. Jechuun anamma waan kana sadarkaa kana namni soba ka jedhu yaadan qabu jechuudha. So namni wanni sun anaaf dhugumu. Kana haganii 95 keessa tutturee kitaaba Dr. Mararaa fa'aa barreesse argee dubbisee edaa dubbiin akkana hagan jedhutti akkasumatti qabadhee ture jechuudha. Haasaan obbo Taayyeen yeroo baay'ee miidiyaa irratti gadi ba'anii haasaan yoo jiraate yeroo hundumaa TPLF caala adda bilisummaa Oromoo attaakii gochuudha. Adduma bilisummaa Oromoo mataa keessa gadha'u jechuudha.
waan irraanfatan faa yerootti yaadatanii yookaan barreeffatanii waan adda addaa kana fudhatanii magadi ba'anii adda bilisummaa Oromoo dhawa jechuudha. Har'a immoo jaalala adda bilisummaa Oromoof KFO gidduu jiru walitti dhufeenya adda bilisummaa Oromootiif Dr. Mararaa faa kana sirriitti waan beekaniif obbo Taayyeen Danda'a jara kana addaan dha'uudhaafitu isa waggaa meeqaa dudduubatti deebisanii fidu jechuudha. Bara 1995 jechuudha. Waggaa meeqa waggaa 20 dudduubatti deebi'anii dur akka jechaa turanii. Dur addi bilisummaa Oromoo Profeesar Mararaadhaanii Guraagee jechaa turanii. Har'a maaliif kana haasa'u obbo Taayyeen Danda'a adda bilisummaa Oromoof KFO hamma danda'ametti garaagara baasuudhaaf. Kabajaa Profeesar Mararaatiif waan qaban fakkaatanii waan Profeesar Mararaatiif dhugaman fakkaatanii obbo Taayyeen Danda'a har'a gaa kan isaan gadi ba'an filannoonis dhiyaateera. Yeroo ammaa kana akkuma agartan addi bilisummaa Oromoo fi KFO gidduu jaalala guddaa jira. Waliigaltee guddaatu jira. Walii wajjin socho'u jaaroleen sun lamman kabajaa guddaa waliif qabu. Kun egaa dhaaba bilchiginnaatti mataa dhukkubbii ta'eera jechuudha warra badhaadhinaatti. Kanaaf obbo Taayyeen waan kana akka jaalala isaanii gidduutti akka summiin dhamuuf waan durii gadi fidanii waan kanaan dura irraanfatame gadi fidanii yoo jedhameera ta'e waan kanaan dura irraanfatame waggaa dudduuba bara KFO keessaan dhagaa ture nuun jedhanii har'a gadi fidan jechuudha. Yeroo sanatti dhugaadha jedheen fudhadhee ture. Profeesar Mararaa Guraageedha nuun jechaa turanii. Maqaa hadheessaa turanii. Haati manaan isaanii akkas nuun jechaa turanii. Har'a garuu isaantu jaalalleedhaa waliin jechuu fakkaata. Maaliif kana haasa'uun obbo Taayyee barbaachise yeroo ammaa kana keessa? Maaliif obbo Taayyee waan kana xiinxaluun isaan barbaachise? Profeesar Mararaa duwwaadhaan jedhame yoo jedhameera ta'e. Obbo Leencoo Lataadhaan Shaanqillaa jechaan turre. Obbo Daawwit Ibsaatiin Eertiraawwii jechaan turre. Dr. Nagaasoo Gidaadaadhaan gosa biraatti moggaasaan turre. Obbo Abbaa Duulaadhaan Tigiree jechaan turre jedhameera kun yeroo baay'ee dhaga'ama turre hundi keenya waan dhaga'aa turre namootatu jechaa ture. Addi bilisummaa Oromoo akka kaayyootti lafa kaawwatee gosa namaa geeddaree beeka. Kana gaaffii isaas ni fannisa. Namoonni garuu jechuu danda'u. Namoonni gola keessatti haasa'uu danda'u. Abtaamuun Oromoo miti naan jechuu dandeessu. Abtaamuun saba kana naan jechuu dandeessu. Obbo Taayyeen Danda'a Oromoo miti lakki inni gurraacha iddoo akkasii dhufe Gaambeellaa yookaan immoo Benishaangul jechuun hin danda'ama. Kaan nama dhuunfaatu jedha. Dhuguma addi bilisummaa Oromoo kaayyoo isaa keessatti barreeffate Profeesar Mararaan Guraageedha jedhee ni beeka. Yoo jedheenoo Guraageen namaa gadi. Obbo Taayyeen Danda'a dhaabni isaanii bilchiginnaan Guraagee bulchaa hin jiru. Maal ta'a yoo jedhameef? Hin dhageenya garuu yoo jedhameef maal ta'a? What is the problem? Anaan ammoo Tigree naan jettan. Anaan ammoo Amaara naan jettan. Nama miti isaan. Maal ta'a yoo jedhame? Kuni Profeesar Mararaadhaaf gadduu miti. Profeesar Mararaatiif hawwee miti. Profeesar Mararaatiif maaf jedhama jedhee miti. Jaalala isaan kana lamman gidduu jiru gaa ittiin dha'uudhaaf waanuma barbaadame asii qotanii achii baasaniitu akka jedhamaa ture. Waggaa meeqa dura akka jedhamaa ture. Waggaa meeqa dura kana jedhamaa ture. Yoo kanaan dura jedhamee ta'e har'a dubbachuun maaliif barbaachise? Kun waan waggaa 20ti. Baatii 3 baatii 4 dura namni ani jaallee obbo Taayyee Danda'aati ofiin jiru. Namni obbo Taayyeen Danda'a miindaa baasaniif. Namni obbo Taayyeen Danda'a waardiyaa kennaniif yeroo ammaa biyya keessatti ergatanii akka inni hojii adda addaa hojjechaa jiru nama arrabsaa jiru gochaa jiran yeroo maqaa Profeesar Mararaa hadheessu obbo Taayyeen yaada maalii kennanii beeku? Har'a waan adda bilisummaa Oromootiif KFO gidduu jiru hogganoota kana walitti buusuudhaaf jedhe malee hiriyaan obbo Taayyee Danda'a laanni kun dhaggeeffadhaa. Obbo Taayyee Danda'a yookiin jaala qabsoo kiyyaa haayiluudhaan yookiin jaala qabsoo kiyyaa tokkees hoogganaa Oromoodhaa. Obbo Taayyee Danda'a jaala qabsoo kiyyaa haayiluun jaala qabsoo kiyyaa jaala qabsoo obbo Taayyee Danda'a gurbaan kun kanaan dura Profeesar Mararaadhaan waan ilma namaatiin hin jenne jechaan turen. Viidiyoo kanarra deebi'ee taphachiisutti dhiifama isin gaafadha uummanni Oromoo. Garuu taphachiisuun qaba. Maaliif hojii jara kana akkasin agartaniif? Dhaggeeffadhaa. Alamalazzaa maa waldaa haal ማለት ነው ጀዋርን dhalchistee jirtaa yookiin dhaltee jirtaa jechuudha. Maraara siitu haadharraa dhalee jechuudha. Yookaan
ati dhalchise moo dhalchisne meedikaalii dooktaraan si laalchisuun dirqama nu taati jechuudha. Atumaa አንዳንድ ወንዶች እኮ አርግዘው ይወልዳሉ። አናቅምኛ ati yoo dhaltee jiraates juwaarnaa dhaleen hunjeeti dhiiraa fi dhalaa ta'uu keessi beeynaa jechuun Profeesar Mararaa. Falmachuun siifi bara ansittiin himu jira. Ifii falmachuu qabda Profeesar. Ansiifiin rakkachuu jira. Dee bar gurbaan na dhaltee guyyaa haadhaatiin bakka si ga'ee jechuu jira Profeesar Mararaa maal taate? Dee Profeesar Mararaa biraan nagaa takkaa isi yaamaa jaarsi hin rafu galgala qalau godhaa hin rafu. Sanifuu yaamaa jaarsa. Yoo Profeesar Mararaan kan hin jenne Profeesar Mararaa koforraa gabbaasnee dhiiraa fi dhalaa ta'uusaa adda laaluu qabnaa jechuudha. Man ይታወቃል ለቹ ቀባችሁ ደንዳ ጉርባኒ ኡልፋይትሽ ዳሉ ደንዳ ሁለቱንም ይዛል ማለት ነው። ማርገዝም ማስረገዝም ትችላለህ፣ መውለድም ማስወለድም ትችላለህ። እቹ ፕሮፌሰር መራራ ይሄ በጣም ሲሪየስ አሊጌሽን ነው። ከነጋ ነምኒ ኦቦታዬን ደንዳአ ሚንዳ ባሰኒ ፊ ዋርዲያዳን ደሙ ነምኒ ኦቦታዬን ደንዳአ ጃለኪ የጀራኒ ወሊን ሱራ ካን ነምኒ ዳበሳኒ ኬሰ ጅሩ ኩን yeroo jaarsa biyyaa nama guddaa nama jireenya isaa guutuu qabsoo oromootiif aarsaa kaffalaa jiru Profeesar Mararaa gadi ba'ee akka xiqqeessu obbo Taayyeen Danda'a maal jedhanii beeku? Maal dubbattanii beektu obbo Taayyee? Kan irratti yaada maalii kennitanii beektu? Guraagee namaan jechuun shanyii goddaadha. Kuni garuu nama guddaarraa kofoo gadi baafnee ilaalla. Haasaan haasee keessa beendee dubbadhu. Kun anaaf qaanii guddaadha. Waan gurbaan kun haasee keessa gaheen dubbadhu. Kanarraa maal dubbattanii beektu obbo Taayyee? Kanarraa yaada maalii laattanii beektu obbo Taayyee? Har'a adda bilisummaa Oromootiif kaafaa walitti buusuuf waan waggaa 20 fuuldura duuba deebitanii nutti haasa'aa jirtu. Waa'ee kanarraa maal dubbattanii beektu? Kashalabbee farsoo obaastanii, kashalabbee biiraa obaastanii, dhugaatii obaastanii gadi baatee miidiyaan akka seen nama rabsitu gootanii kanarraa maal yaaddatanii beektu obbo Taayyee? Kun hojii keessan keessaa tokko miti obbo Taayyee Danda'a. Asiin akka Profeesar Mararaan arrabsamu gootu asiin immoo maaliif warri kaan Profeesar Mararaan akka jireettu baay'ee nama qaanfachiisa. Baay'ee nama qaanfachiisa. Baay'een qaanfadha. Viidiyoo kana irra deebi'ee taphachuu kootti uummata Oromoo warra daawwachaa jirtan dhiifama isin gaafadha. Garuu gingilchaa jechuun kan akkasin agartanii fedhati. Gaafa dhaqnee achi dhaqnu wanni nuyi bakka sanitti arganne waan nuyi asii feenee deemne sanii miti jechuudha. Dubbiin harki wal keessa jira jechuudha. Namummaan achi jiru sunu yaa'u double agent nu gara naa isin hojjetaa gara si isin hojjetaa ji'a sadi guutuu namni asii gadi qabsoof deeme kun manamaan dheemaan maal jedhamu kun dirra dho'atti kun haramaatti kun awwadaayitti kun magaalaa hararitti akkasuma keessa rarrabsamee sadi lama waan akkanaa kan achuma teenya jaran nu leenjinee qabsaa'uu dhufne malee as teenyee hiyyeessa duraanuu as jiru kana qallaba isarraa nyaachuun dhufne isa rakkisuu miti rakkoo isaa furuu dhufne jennee gaafa dubbannu miirri gara san jiru yaanni gara san jiru waan qabsoo sitti hin fakkaatu jechuudha. Obbo Taayyee Danda'a yeroo baay'ee hammeenya adda bilisummaa Oromoo haasa'uudhaan beekamu. Waa'ee TPLF parsantii 5 duwwaa yoo dubbatan waa'ee adda bilisummaa Oromoo parsantii 50 dubbatu. Achi keessatti walitti bu'iinsa isaanii mudate hin beeknu. Garuu yeroo hundumaa aariin isaanii yeroo hundumaa dhaaba sana hadheessuu, dhaaba sana xureessuu, dhaaba sanatti dhagaa guuruu, dhaaba sana ajeeffachuu, dhaaba sana ergamtuu gochuudhumaan beekamu jechuudha. Erga gaafa gadi ba'anii hojiin obbo Taayyee Danda'a kana. Mana barumsaa irraa baanee waraana bilisummaa Oromootti makamuudhaaf gaafa dhannu fuudhanii ganda keessa nu facaasanii nu ka'anii baatii 3 guutuu teenye obbo Taayyee seera tokkotu jira adda bilisummaa Oromoo keessa eessa akkasin dhuftanii maaliif akkasin dhuftan isin qorachuudhaaf fuudhanii bakka tokko isin kaa'uu danda'u. Aluma tokkichaan isin dhuftanii fuudhanii dhaabatti isin makuu hin danda'an qorannoo waan jedhamutu jira. Ergamtanii dhuftammoo dhuguma haqaan dhuftammoo waan jedhuuf waan sana keessa dabarreef ni beekna. Sana keessa dabarre aniifisin baachii tokko keessa waliin guddanne waan ta'eef muuxannoo isin amma dubbattan kun na biratti haaraa miti. Kun adda bilisummaa Oromoo keessa jira. Sababiidhuma qabsoo Oromootti amma kama jettanii yuunivarsiitii keessaa baatanii isin fuudhanii dhaqanii qawwee isinitti kennanii dhaqii lola isinii hin jedhan. Isin fuudhanii isin ka'anii isin ilaalu. Namni kun maaliif dhufe? Namni kun ergamee dhufe moo dhuguma qabsoo barbaacha dhufe moo waan jedhamutu jira. Aluma tokkichaan fuudhanii isin leenjisanii qawwee isinitti kennanii dhaqaa hoogganaa jiranii isin hin geggeessan. Isin qorachuu qaba. Obsa sana qabaachuu qabdu obbo Taayyee.
obsa sana yoo hin qabdan taatan akka kana aartanii deebitanii dhaqanii mana hidhaa galtu jechuudha. Yeroo hundumaa rakkoon keessan rakkoo adda bilisummaa Oromoo wayyaanee wajjin walitti hidhee hojjetaa jettu. Warri immoo wayyaanee keessaa hojjechaa ture immoo adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjechaa ture akkuma Xaqalaa Ministeerii keenya yeroo Jaal Laggasaa Wagii wareegamuudhaaf jedhan sana dabarseen ture nuun jedhan sana mootummaa keessaayis warra hojjetanii immoo dhaabaa wajjin wal quunnaman iddoo akkasii jiraachuu danda'u. Adda bilisummaa Oromoo keessa namni bitame namni gane hin jiru jechuu koo miti. Waan isin mudate kana guutummaatti yoo wal'aalayyuu isin qofaan maaliif yeroo hundumaa dubbattu? Kan isinii wajjin turan baay'eetu jira. Kan isinii wajjin immoo mana hidhaa galanii waggaa 10 hidhamanii miila lamarraa citee beekan akka Kaffayaaloo faatu jira. Kan akka Shamarree Caaltuu faatu jira. Warri kun garuu guyyaa tokko gadi baanii adda bilisummaa Oromoo xureessan agarree hin beenu. Isinuma duwwaa dhobbotaaji. Isinuma duwwaatu maqaa dhaaba kanaa yeroo hundumaa haddeessa. Maaliif isin duwwaa ta'e? Maaliif rakkoon isin duwwaarra ga'e? Maaliif dargaggoota Oromoo 1000 jiran kana keessaa yeroo hundumaa isin duwwaan maaliif akkuma eennetiree ba'aa fi irraa olee ol ba'uudhaan jechaa oolu maaliif nutti gungumaa ooltu? Maaliif rakkoon kun isin duwwaa ta'e? Tarii rakkoon kun isin biraa waan jedhutu na keessa dhufuutti ka'e. Isinitti kan dabalamee waa'ee rakkina kanaarraa haasa'aa jiru hin dhageenye. Kan isiniin gargaaree haasa'aa jiru hin dhageenye. Yeroo hundumaa isinuma duwwaadha. Kana gaafan jiru rakkoon adda bilisummaa Oromoo keessa hin jiru jechuu koo miti. Biyya alaa kana keessas waan baay'een ni mudate. Biyya keessa yeroo sana bara sana amma dubbattan kana keessa anis yeroodhuma sana keessa waraana bilisummaa Oromootti makamuuf Harargee keessa deemeen beeka, kinoo hasiin immoo gara Booranaa keessa deemeen beeka waan ta'eef muuxannoo hamma tokko nan qaba. Garuu akka isin jettan kanatti immoo namoonni haasa'an kan biraan hin jedhan isinuma duwwaatu halkanii guyyaa waa'ee jara kanaarraa, waa'ee hammeen jara kanaarraa, jibbiinsa jara kanaarraa nutti lallabaa oolabbotaa mee haasa'ame. Namni boodarra qabame ana hiriyoonni keenya kiyya baay'eetu achi keessa ture. Qabsoon akkamii maal fakkaataa maali naan jedhan jechuudha. Ani waan an argin itti jarana dubbiin akkana wanni an achiitis an asiitis wal dubbiseetuma hojjechaa jira tapha. Waaqi isin haa jajjabeessu gaafa hidhaa kanaa baane mala biraa laallanna malee achi keessa hin jiru jedhan. Gaafa nan kana jedhu namni achi keessa jiru hundumtuu natti dallate. Akkamitti dhaaba keenya qeeqxaa akkamitti akkana gootaan jedhu dhufe jechuudha. Obbo Taayye hiriyoota keessan baay'eetu isin biraa hidhame. Isin duwwaatu dudduuba hidhame. Hiriyoonni keessan kun garuu gaafa isin maqaa adda bilisummaa Oromoo hadheessitan isinitti aaraniiru. Qofaan iyyuu adda na baasanii kitaaba dubbisaan ture nama wajjiniin haasa'uu hin qabu jettan maaliif isin duwwaa ta'e Obbo Taayye? Mee dhaabbadhaati ofii keessanii of qoradhaa mee Obbo Taayye? Isinumti duwwaan yeroo hundumaa hammeenya adda bilisummaa Oromoo haasa'uudhaan maaliif beekamtu? Har'a maalumaaf warri isinii wajjin yeroo sana mana hidhaa turan baay'een sun namni tokko ittiin dhufee maaliif isin hin gargaara? Namni tokko ittiin dhufee dhuguma waan Taayyeen jedhu kun sirriidha akkas godhamaa ture jedhee kan haasa'u hin dhageenye Obbo Taayye. Isin hidhaama keessan kanayyuu fuutanii parsanaalii gootanii Obbo Taayye. Akka goota Oromootti, akka hayyuu Oromootti, akka qabsaa Oromootti waggaa 10 jechuun salphaa miti Obbo Taayye. Jireenya kee keessaa waggaa 10 mucaa waggaa 10 wajjin of tilmaameeti ilaal. Waggaa 10 maatii kee irraa, jireenya kee irraa, barumsa kee irraa hidhamtee mana hidhaa turuu kee kana parsanaalii godhaa jirta Obbo Taayye. Busheessaa jirta Obbo Taayye. Namoonni waggaa 10 hidhaman kun baay'ee miti. Namoota harkaan lakkaa'aman akka Dr. Kuyyeefaa, akka Kaffayaaloo kinoo miila lama dhabanii warra ba'an, akka Caaltuufaa waggaa 10 hidhamte kana parsonaalitti of jalaa geeddaraa jirta. Waggaa 10 anaaf hidhamteem Taayye. Waggaa 10 jireenya kee irraa baatee mana dukkanaa kee turte Obbo Taayye. Waggaa 10 uummata kanaaf hidhamteem Obbo Taayye. Waggaa 10 Oromummaaf aarsaa kaffalteem Obbo Taayye. Aarsaa Oromummaaf kaffalte kana garuu parsonaalitti geeddaraa jirta. Sababii ofii keetii aarii achi keessatti qabduuf geeddaraa jirta Obbo Taayye. Parsonaaliin godhin of jalaa. Aarsaa keetiif kabajaa guddaa siif qabna. Aarsaa keetiif ulfina guddaa siif qabna. Aarsaan kee aarsaa seena qabeessa. Garuu bishaanitti of jalaa dhagaarta. Bar namni waggaa 10 mana hidhaa keessa jiraatee miila lamaan seenee miila lama dhabee wiilcheriin gadi beeyyuu hamma kana aaree guyyaa tokko isaa dubbatu nagar. Ati garuu halkanii guyyaa waa'ee dhuma adda bilisummaa Oromooti. Hammeenya adda bilisummaa Oromooti. Kan nutti dukkanaa'ee si duwwaadhaaf ife kun isa kam?
barna filadhaan dhaaba keenya filadhaan badhaadhina filadhaa jechuun kan biraa hadheessuu xiqqeessuu gadi buusuu hin qabdu. Hojiin badhaadhinni hojjechaa jiraniif kaayyoo nu qabdan yoo nutti himtan iyyuu sanaan Oromoon isin filachuu danda'a yoo filannoon jiraateef. Sababii ati tokko hadheessiteef, sababii ati tokko xureessiteef, sababii ati tokko maqaa hadheessiteef namni si filatu hin jiru. Dhaaba kana nama baay'ee jaallatama botaay. Aarsaatti kaffalame waan itti dadhabe gatii itti baasee beekaaf Oromoon jaallatama. Hammamiyyuu rakkoon isaan keessa haa jiru. Hammamiyyuu hoogganni jaalle daawwiti waggaa 20 meeqa aangoorraa turu. Aarii qabaatu iyyuu malee akka dhaabnichi namni hin banne immoo baay'ee jira. Kanaaf dhaabni adda bilisummaa Oromoo baduu dideem. Maaliif dhiiga qaqqaalii meeqatu itti dhangala'eem? Oromoo meeqatu aarsaatti kaffaleem? Oromoo meeqatu maatiitti dhabeem? Oromoo meeqatu itti burjaajeem? Maatii meeqatu itti diigameem? Kanaaf dhaabnichi akka baduun barbaadan. Aadaadhuma Oromoo keessa jira. Oromoo mana tokko ijaarrate, mana duraan keessa turu dhiisee, mana biraa gaafa ijaarratu, mana duraan keessa ture sanallee hin gubu. Bineensa adda addaatu keessa jira. Bineensa adda addaa kana utuu keessa jirtu mana sana diigee qoraan falaxeen gurguratu Oromoon. Dhaaba kana yoo jibbiinsa irraa qabaate, yoo aarii irraa qabaate iyyuu Oromoon akka inni badu immoo hin barbaadu. Maaliif guutuu qaqqaalii meeqatutti aarsaa kaffaleem? Ati akkuma dhaabni kun baduudha. Akkuma dhaabni kun biyya lafaarraa namni maqaa isaan kaafneedha. Kanaaf warra dhaaba kana arrabsuun beekaman biyya alaa keessaa filattee biyyatti fudhattee galtee miindaa kaffaltaaf obbo Taayi. Gaarii miti kun obbo Taayi. Gaarii miti kun. Waan dhaaba kanaan dorgomtu waan gaggaarii nuuf fidila. Waan gaarii nutti mamma akka dheengadda walgahii irratti dhuftee ibsa nuu laachaa turte kana. Kaayyoon keessan waan gaggaarii babbareedaa meeqatu jira waa'ee Oromummaa, waa'ee Itoophiyummaa irratti. Sanatu nutti himteetu irra caalaa namni si filata malee sababii adda bilisummaa Oromoo irratti halkanii guyyaa dhagaa guuraa turte miti. Waa'ee adda bilisummaa Oromoo kee taane yoo dubbanne barumti keenya waan dubbannu qabna. Hammeenya dubbachuuf namni hammeenya dubbachuu waan dhaaba kee taate dubbachuudhaaf namni of hirkaa dhabe hin jiru. Garuu qabsootu kana qaba. Qabsoo keessa gantuun jirti. Akkuma dhaabni tokko mootummaa keessa nama qabu, mootummaanis immoo isaan keessa nama qabaachuu danda'a. Kun haaluma qabsoo keessa jira. Garuu dhaabichuma fuutee TPLF gootee juntaa lammaffaa gootee innachiif innasii tokko ittee hin bareedu. Nama akka keerraa kun hin eegamu obbo Taayi. Yeroo baay'ee sitti deemaa, sin gorsaa, sitti naasaa, waan baay'een geeddaramaa jira. Waan baay'ee geeddaraa akka jirtu naa gala. Garuu aarsaati kaffalteefan kabajaa siif qaba. Sababiin har'a obbo Taayi jedhee ulfinaan sitti haasa'uu fi aarsaa guddaa naa kaffalte. Anaafituu waggaa 10 hidhamte. Waggaa 10 jireenya keerraa. Maatii keerraa adda baate. Kanaaf ulfina biratti qabda obbo Taayi. Kanaafan sin xiqqeessu. Atis akkuma kana dhaaba guddaa kana kabaji. Dhaaba guddaa kana kabaji. Yoo wanti isaan hojjetan siif hin taane illee ta'e akka dhaabnichi badu gochuudhaaf hin yaalin. Aarii irraa qabdaa. Aarii makee fudhadhuuti waan isaan si godhan haasa'uudhaa fi akka dhaabnichi dhabamu gochuun immoo adda adda. Kanaaf obbo Taayee danda'a waggaa 10 mana hidhaatti dabarsite sanaa parsanaalee of jalaan godhin. Qabsoo Oromoo fadii dhabeedhe. Oromummaa kootiifan mana hidhaa galeedhe. Vaaliyuu kennisiisiif. Vaaliyuu kan argatu godhin. Yeroo baay'ee kan sitti naarreef yeroo baay'ee akka waa'ee keerraa sa'u waggaa 10 mana hidhaa ture jechuun waan salphaa miti. Waggaa 10 namarraa adda ba'anii qofaa jiraachuun waan salphaa miti. Deebi'anii addaatti nama gochuutu baay'ee namatti ulfaata. Kanaafan kabajaadhaan sitti haasa'a. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaan keenya marsaan 46ffaan guyyaa har'aa qabannee dhufne asuma irratti raawwannee irraa sagantaa biraan amma walitti deebinutti nagaa waaqayyoon nuuf jiraadhaa isiniin jennaa ergaan keenya kun yoo sitti tolte sheerii walii gochuun dagatinaa YouTube chaanaalii Qaanqee Show subscribe godhaa nagaatti.